Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'udha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kenna tajaajila biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa teknooloojiidhaan deeggaruu gubbatti bara 2015tti maaltu hojjetame, bara 2016tti ammoo maaltu yaadame dhimma jedhu irratti kan barannu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama affeeradhee jira. Keessummaan keenya kan jalqabaa hoogganaa ittaanaa biirichaa obbo Biyya Raayyaati. Keessummaan keenya kan lammataa ammoo daayirektara karooraa fi gabaasaati jechuudha. Biiroodhuma kana keessatti mariisaa kan isin wajjin turamuun Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayya keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii as stuudiyootti waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Sinis galatoomaa. Baay'ee gaariidha mee ka'umsaaf akka nuuf ta'u biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kenna tajaajila akkamii maamiltoota isaatiif kennaa wanta jedhuun haa jalqabnu. Tajaajilaan dura biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa labsiidhaan hundeeffame bu'uura biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa hundeessuuf labsii bahe 2014 bara 2011 bahe keewwata 6 jalatti biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kaayyoo hundeeffame 4 qaba. Sana keessaa tokko heeraaf sirna heeraa kabachiisuuf kabajuudha. Inni lammaffaa seerota olaantummaa seeraa kabachiisuu mirkaneessuudha. Inni sadaffaa seera yakkaa hojiirra oolchuu kabachiisuudha. Inni arfaffaan dantaa mootummaatii fi ummataa kabachiisuudha. Egaa kanarratti hundaa'ee kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf labsii kanarrattis aangoowwan kennamanii jira. Akka waliigalaatti hojiiwwan yookaan kenni tajaajilaa biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kennu kaayyoo gurguddoo labsii kanarratti kaa'ame galmaan gahuudhaaf caaseffama fi hojimaata mataa isaa diriirsee hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Karaa tajaajilaatti immoo dhufnu bara 2015 jalqaba hojiiwwan hojjetame keessaa tokko biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa bu'uura labsii kanaatiin aangoon yookaan hojiin itti kenname baay'eedha waan ta'eef hojiiwwan hojjetaman kana inni guddaan jalqaba kenna tajaajilaa keenya ammayyeessinee bulchisa gaarii naannoo kanatti jiru mirkaneessuudhaaf istaandaardii hojii akka qabaatuudha kan godhame. Bu'uura istaandaardii kanaatiin kenna tajaajilaa gurguddoo abbootii alangaatiin kennamu qofatu hin ta'in hojjettoota deeggarsaatiin kennamuun dabalatee kenna tajaajilaa istaandaardiin baheef 166 qabna. Kenna tajaajilaa istaandaardii itti baafne 166 akka waliigalaatti haa ta'u malee biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa tajaajilli inni kennu gurguddoo yoo jenne tokko akkaataadhuma kaayyoo biiroon kun dhaabbateen inni guddaan tokko yakka ittisuudhaaf yakki yoo raawwatamee argame yakka sana qorachuu, himachuu, falmuu yaa bu'uura istaandardii qaba. Galmee tokko qorachuunis istaandardii mataasaa qaba. Himannaa qopheessuunis istaandardii mataasaa qaba. Falmuunis istaandardii mataasaa qaba. Kanaaf istaandardiin bahe jira. Inni guddaan tajaajilli nu kenninu tokko biiroon abbaa alangaa abbaan alangaa yakka ittisuu wal qabatee hubannoo seeraa uumuudha. Bal'inaan hubannoo seeraa keessatti yoo akkan sila jedhe godinaan aanaadhaan crime index jennaan jira. Aanaa san tokkotti yookaan godina tokkotti yakka maaltu baay'ata jedhee abbaan alangaa sana keessa yakki sun akka inni irrachaa dhufu keessa darbee akka inni baduuf sanarratti hundaa'ee yeroo dheeraa hubannoo seeraa kan inni kennu jira. Hubannoo seeraa akka waliigalaatti immoo uummanni kun labsiiwwan yeroo baay'ee bahan akka biyyaattis akka naannoo hubatee namni hojiirra ooltummaa seera sanaatiif tumsa barbaachisaa ta'u kennuudhaaf hubannoo seeraa uumu jira. Keessattiyyuu immoo crime index tokko qabatee akkaataa godina isaatiin hubannoo uumee akka inni yakki hir'atu. Inni guddaan tokko yakki ergi uumamee ka'een booda qorachuun waa biraa ta'ee inni guddaan tokko yakka ittisuudhas waan ta'eef
yakka ittisuu irratti qaama ilaallatuun poolisiidhaan fi qaama ilaallatuun walta'iinsa uumee qindoomina uumuudhaan hubannoo seeraa kenna. Sanaan ala immoo seerri cabe yookaan immoo yakkii uumame yoo argame yakka sana haala qulqullina qabuun qorachuudhaaf haala qulqullina qabuun himachuu qophii gahaa gochuudhaan mana murtee deemee falmee nama yakka uume sana akka adabamu gochuudhaa fi adabamee akka inni sanarraa baratee bahu gochuudhaaf hojiin hojjetamu keessaa inni guddaan tokko kan jedhamee fudhachuu hin danda'ama. Kunis tajaajila waan ta'eef. Tajaajila immoo jennu kallattiidhaan namni dhufee fudhatu yoo jiraates viktimni dudduubba jira. Qaamni miidhamaan dudduubba jira. Keessattiyyuu immoo intarastii mootummaas intarastii uummataas waan ta'eef biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kan hojjetu keessaa tokko inni guddaan kana. Ittiin aansee malaammaltummaadha. Malaammaltummaa ittisuu irratti qaamni hojjetu jira birgit. Qaamni hojjetu koomishinii farra malaammaltummaa dhaabbate jira. Dur koomishinii farra malaammaltummaa kun ittisuus himachuus kan jaraa ture hamma garuu ittisuun kan jaraa ta'e lammii malaammaltummaa jibbu uumuun kan jaraa ta'e garuu kan biiroo abbaa alangaatti garuu malaammaltummaa raawwate yoo argame qorachuu himachuun kan biiroo abbaa alangaati. Bu'uura kanaan yakkoota malaammaltummaa akka naannoo keenyaatti jiran poolisii wajjin ta'ee qorachuu bu'aa yakka malaammaltummaa ittisuu yookaan akka inni ittifamu godhee mootummaan akka inni wanta sana akkaataa seeraatiin bu'uura seeraatiin akka mootummaadhaa ta'u gochuu irratti hojii guddaadha kan inni hojjetaa bahe waan ta'eef kunis bifa kaampeenii bara kana immoo haala addaatiinis socho'amaa ture waan ta'eef biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa hojiiwwan hojjetu keessaa malaammaltummaa ittisuudhaa fi rakkoo naannoo kana jiru sirreessuu keessatti hojiiwwan guddaan hojjetamu kana. Kanaafis kastamariin eenyu yoo jenne public at large ummata mootummaadha. Kanaaf kan hojjetamu keessaa tokko kanaadha. Inni sadaffaan beekamaan tokko dantaa mootummaatii fi ummataa kabachiisuudha. Dantaa mootummaaf ummataa kabachiisuu kan jedhamu kun maa inni yoo jenne dantaa hariiroo hawaasaa ummataaf mootummaa kabachiisu. Mootummaan qaama adda addaa wajjin pirojektoota adda addaa fakkeenyaaf hojjechiisuudhaaf qaama adda addaa wajjin waliigaltee gala. Sanaan duratti waliigalteewwan pirojektii fakkeenyaaf biiroo barnootaa yoo eeyyamame dur biiroo barnootaatu waliigaltee sana qopheeffatee qaama waliigale yookaan kontiraaktaris ta'uu danda'a qaama hojjetu sanaan waliigalee hojii sana hojjechiisa. Kun adeemsa irratti mootummaa irrattis ta'e uummata irratti rakkoo guddaa fidaa ture. Mootummaan itti himatamee qarshii baay'een kaazinaa mootummaa irraa bahee kafalamaa ture. Kun rakkoon isaa maa inni waliigalteen sun bifa seeraatiin bifa dantaa mootummaa kabachiisuun bifa dantaa ummataa kabachiisuun ta'uuf dhiisuusaa biiroo abbaa alangaatiin gulaalamaan ture. Kanaaf hojiin guddaan bara kana keessatti yoo hojjetamaa ture tokko dantaa ummataatiif mootummaa kabachiisuudhaan wal qabatee waliigalteewwan biirooleen adda addaa qaama adda addaati hojii waliigalanii ummataaf mootummaadhaaf hojjechiisan waliigalteen sun bifa seeraatiin bifa dantaa mootummaa kabachiisuun gulaalamaa kan ture ta'uusaaf kanarrattis bu'aa guddaan kan argame ta'uusaati. Kanaan ala hojiirra ooltummaa seeraa kabachiisuun aangoo biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Wixinee baasa biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa wixinee baasee qaamni seera baasuudhaaf aangoo qabu akka inni baasu ni godha. Kamii ol immoo wixinee baasuu keessatti biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa daayireektereetii of danda'e qaba. Daayireektereetii wixinee akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti labsiiwwan dambiiwwan baay'eensaa hundumti jechuun danda'ama kan bo'u biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiin wixinaa. Kanaan ala garuu dambiin sun yookaan labsiin sun hojiirra ooluuf dhiisuunsaa kan hordofamu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Aangoo biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kenname keessaa tokko labsii biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa dambii biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa qofatu hin ta'in dambiiwwan yookaan labsiiwwan akka naannoo kanaatti bahan kan biiroo barnootaa ta'uu danda'a, kan investimentii ta'uu danda'a, kan lafaa ta'uu danda'a. Hagam hojiirra oolaa jira. Labsiin bahe dambiin sirriitti bahiramu hin baane. Dambiin bahe labsiidhaan wal gitamu wal hin gitu. Qajeelfama qaama ilaallatuun itti bahiramu itti hin baane. Maanuwaaliin sirrii ta'e
baheeramu hin baane jedhee sirriitti hammam lafa qabatee labsiin biiroo tokkoof bahe sun yookaan dambiin biiroo bahe sun bifa seeraatiin hojiirra oolaa jira wanta jedhu sakitta'a. Baranas kamii ol kan sanaan duraan hojjetamin biiroo kudhanii ol fudhatee labsiiwwan yookaan dambiiwwan biiroo sun itti dhaabbateef tajaajila sana seera sana irratti hundaa'ee hagam kennaa jira kan jedhu ivaaluweet godhaa jira waan ta'eef tokko kanaadha kan ittiin jedhamu. Kabiraa hariiroo hawaasaatiin wal qabatee biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa himata dhimma uummataa dhimma mootummaa bakka bu'ee himata hin falmee mootummaa bakka bu'ee dhaabbatee falmaa fi kanaanis bara kana birrii biliyoona baay'eedha kan inni mootummaadhaaf akka deebi'u godhe bara kana keessatti jechuudha falmii hariiroo hawaasaatiin. Kabiraa galmee banee falmuu qofatu hin ta'in mootummaa irrattis himanni banama. Yommuu himanni banamu kan naqee falmu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Kanaafis naannoo biliyoona 2.4 ol bara kana kan kaazinaa mootummaatii bahee karaa hin taaneen qaama himatu kanaa kafalamu hambisuu danda'eera. Kanaaf dantaa hariiroo mootummaa fi hawaasaa kabachiisuu yommuu jennu bifa kanaan waan sila kaayyoo biiroon kun ittiin dhaabbatee jedhamee arfan sana keessaa taana waan ta'eef bifa kanaan hojjetamaa jira waan ta'eef tajaajilli biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kennaa jiru keessatti galmee wal qabatee kanaadha inni guddaan. Inni guddaan tokko immoo kamii ol biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa namoota harka qalleeyyii ta'aniif dhaabbata. Namoota harka qalleeyyii ta'aniif dhimma hariiroo hawaasaa ta'uu danda'a. Maal haa ta'u harka qalleeyyii daa'imman dubartoota dadhabaa yoo ta'an inni dhaabbataaf biiroon abbaa alangaa Oromiyaa. Kanaaf bara kanas galmeewwan baay'ee biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa namoota harka qalleeyyii ta'anii dhaabbatee falmaafis ture. Falmuu qofatu hin ta'in qarshiidhaanis yommuu shallagamu naannoo miliyoona baay'eeti kan inni falmee namoota sanaaf akka inni mirgi isaanii kabajamu godhaa ture waan ta'eef galmeedhaan wal qabatee hojiiwwan gurguddaan hojjetaman kanaani. Kanaan ala biiroon abbaa alangaa Oromiyaa bifa seeraatiin ija seeraatiin ragaalee mirkaneessaa sanadoota galmeessaa eeyyama kennaa eeyyama haaromsa maalirratti yoo jenne of danda'ee daaroktoreetii mirkaneessa sanadaa galmeessaa fi kennaa eeyyamaatu jira. Aksiyooniin yookaan waldaaleen akka Oromiyaatti dhaabbatan kan dhufanii qaama seerummaa argatan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Waggaa waggaadhaan akkaataa hundeeffama yookaan akkaataa dambii itti dhaabbataniin dhufanii kan haaromfatan nu biraayi. Kallattiidhaan dhufanii tajaajila nu biraa argatu kallattiidhaan. Aksiyoonni baay'een waldaaleen baay'een akka Oromiyaatti dhaabbatan nu biraa ayyama argatu kallattiidhaan dhufanii argatu. Kun jarri kun kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan kan tajaajila kennanuuf tajaajila seeraa kennuuf tokko namoota kanaaf kenninaaf. Waliigaltee adda addaatu dhufee nu biratti mirkanaa'a. Waliigaltee bakka bu'iinsa ta'uu danda'a. Waliigalteen bifa seeraatiin ija seeraatiin ilaalamee nu biratti mirkanaa'a. Waliigalteen haquun akka waliigalaatti sanadoota adda addaa mirkaneessuun galmeessuun biiroo kanaan kennama. Abukaatoo akka naannoo kanaatti hojii hojjetanuu fi eeyyama kan kennu biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaati. Jarris kastamarii keenya jechuudha. Sarviisii nu biraa argatu, eeyyama nu biraa argatu. Waggaa waggaadhaanis bu'uuraalee yookaan ulaagaa jirurratti hundaa'anii hin haaromfatu. Haala kanaan hojii guddaadha kan inni hojjetaa jiru. Boossaa gara keessan dhufaatti biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa tajaajiloota kanneen dhaqqabamaa saaffisaa fi qulqullina akka qabaatu gochuudhaaf maaltu hojjetamaa ture bara 2015tti? Bara 2015 dhimmoota akka biiroo abbaa alangaatti xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamaa turan keessaa tajaajilli kennamu ammayyaa akka inni ta'udha. Sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha xiyyeeffannaan kan kennamee fi biiroon abbaa alangaa kan inni baay'inaan uummata biratti ittiin beekamu akkuma isaan kaasan keessumaa hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hojii seera yakkaa kabachiisuu akkasumas
dantaa uummataa kabachiisu kun warreen ijoodha. Bal'inaan uummata birattis kan inni ittiin beekamudha jechaadha. Tajaajilli kun tajaajila haqaati. Abbaan alangaa abukaatoo uummataati jedhameeti kan inni ittiin ibsamu jechaadha. Uummata bakka bu'eeti falmii kan inni gaggeessu. Kanaaf tajaajilli haqaa as keessatti kennamu kun ammayyaa'aa ta'utu sarra jiraata. Teekinooloojiidhaan kan deeggarame ta'utu sarra jiraata. Raawwii caalmaas galmeessisuu akka qabudha. Maaliif malli hooggansaa yookiin immoo riifoormiin manni hojichaa ittiin hoogganamus hooggansa bu'aa irratti xiyyeeffate RBM jedhamee kan beekamu. Inni kun immoo xiyyeeffannoonsaa jalqaba irratti qulqullina si'oomina tajaajilaati, dhaqqabummaa tajaajilaatii fi keessumaa immoo haqa yookiin bu'a qabeessummaa tajaajilaati jechaadha. Jijjiirama yookiin fooyya'insi dhimmoota kana qabxiiwwan kana yookiin bu'aalee kana dhimma xiyyeeffannoo biirichaa ture jechuu dandeenya jechaadha bara 2015tti. Caalmaattis riifoormicha irratti hubannoo uumuudhaan akkasumas kenni tajaajilaa karaa iftoomina qabu madaalamuu akka inni danda'u raawwiin jiru. Maaliif naannoo olaantummaa seeraa kabachiisuutti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti keessumaa gama yakkaatiin kan jiru komiitu jira waan ta'eef komiin kun furamuu waan irra jiraatuuf eeruu fuudhurraa kaasee gahee abbaa alangaa keessaa tokko poolisii waliin eeruu yakka raawwatame hin fuudha. Eeruun sun poolisii wajjin akka inni qulqullaa'u galmeen akka inni qulqullaa'u taasifama. Itti aansee himannaan akka hundaa'u yookiin immoo galmeen qorannaa poolisiidhaan qoratamee xumurame murtii akka inni argatu ni taasifama. Kan himannaan akka banamu murtaa'e abbaan alangaa uummata bakka bu'ee falmii ni gaggeessa. Namni yakka raawwate akka inni adabamu ni taasisa jechaadha. Kun gahee isaati. Inni kuni karaa ammayyaa'aa ta'een karaa iftoomina qabuun kan deeggaramu ta'uutu sarra jiraata waan ta'eef hojiin teekinooloojiidhaan deeggaruu xiyyeeffannoo ture jechaadha. Yeroo kamiinuu olitti baratti xiyyeeffannoo argatedha jechuu dandeenya. Bara 2015tti jechuudha. Kenna tajaajilaa keessan teekinooloojiidhaan deeggaruudhaan maal fa'aatu hojjetamaa ture? Akkuma kaasaa turre dhaqqabama saffisaa fi qulqullina akka qabaatu gochuudhaaf maaltu hojjetamaa ture? Gaariidha. Sila kanan sii kaase biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa akka waliigalaatti hojiiwwan gurguddoo inni hojjetudha kanan sii kaase. Egaa tajaajilawwan kun haala kamiin si'ataa qulqullinaa fi dhaqqabamaa akka ta'uu qabu godhaa turre jedhamee yoo ilaalle akkuma jalqaba sii kaase jalqaba hojiin keenya istaandardii akka qabudha kan goone. Hojiin istaandardii hin qabne safaramuu hin danda'u waan ta'eef tajaajilli kennamu akkaataa akaakuu tajaajila sanaatiin saffinni isaa maal ta'uu qaba, qulqullinni isaa maal ta'uu qaba wanta jedhu sirriitti ilaallee biiroo paabliik sarviisii wajjin ta'ee ogeessi keenya yeroo fudhate hojii hojjetame keessaa inni guddaan tokko kana. Sana hojjennee hanga aanaatti gadi buufnee haala wal fakkaataa ta'een hojiin iddoo hundattuu hojiin tokko saffina wal fakkaataadhaan qulqullina wal fakkaataadhaan akka hojjetamu kallattii cimaadha kan kaa'ame inni guddaan tokko. Kana kallattii kaa'uu qofa miti. Keessatti iyyuu kenni tajaajilaa dhimma xiyyeeffannoo hooggansaa akka ta'u. Hojii godhamee waggaa muluuttiin hojjetamu keessaa tokko kana. Keessatti koree kenna tajaajilaa sadarkaa aanaatti godinaatti dhaabne sirna hordoffiif deeggarsaa cimaa ta'e keenyee torbiidhaan gabaasa fudhataa turre. Torbiidhaan aanaan godinaaf ergaa, godinni naannoof ergaa, naannoon sanarratti hundaa'ee wanta jiru ilaalee duubdeebii godinaaf ergaa turedha. Kun bu'uura istaandardii hojiiwwan galmeen qorachuu ta'u, himachuu ta'u, hojiiwwan sila kaafnu sun hundumtuu bu'uura istaandardii sanaan hagam hojjetamaa jiru kan jedhu kurmaana teenya eeguu qofatu hin ta'in yeroo yeroodhaan gadis buunee sadan supervision akka taasifnee supervisioniis addaas goonee gabaasa qofatu hin ta'in haala sanaan hordofaa turredha. Kana keessatti wanti nu argine maa inni bu'uura istaandardii hojjenneen hagam hojjetamaa jira hojiin jennee gaafa gadi buufnu iddoo hundatti wal fakkaataa miti hin turre. Iddoo hundatti wal fakkaataa miti. Iddoo tokko tokkotti iddoo akkuma sila jedhe hooggansi xiyyeeffannaa addaa kenneefi kenna tajaajilaa fooyyessuun dhimma
murteessaadha jedhee fudhatee kun hojii hooggansaati jedhee fudhatetti haala gaariidhaan hojiin akka hojjetamaa ture. Public satisfaction illee naannoo sanatti akka gaarii ta'e wanta jiru hubanneen. Sanaan booda wanti nu murteessine maa inni kenna tajaajilaa keenya tokko hojiin deeggaruu qabna wanta jedhu istaandii fudhanneen. Bakka istaandardii baasuun gaariidha. Istaandardii bahe kanaan immoo sirna hordoffiif deeggarsaa walirraan cinna gochuun gaarii ta'ee garuu kenna tajaajilaa keenya kan guutuu gochuu danda'u yommuu teenye akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti qoran teknooloojiin deeggaruun dhimma filannoo hin qabne waan ta'eef moosaajiin hojii biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiif ta'u adeemsa hojii keenya jalqabaa qabee hamma dhumaatti karaa hard copy irraa soft copytti jijjiiru maanuwaaliidha. Istaandardiin jedhame kun bu'uura istaandardii keenyaatiin akka qoratamuudha kan goon. Istaandardii keewwannee jirra. Istaandardiin keenya immoo maanuwaal yoo ta'e wayin itti dabalamaa wayin hin rifama waan ta'eef kunis gabaasa sobaa fida waan ta'eef haala namni jijjiiruu dabaluu hir'isuu hin dandeenyeef istaandardii keenya bu'uura godhannee moosaajiin 5 akka inni diiveloop godhamee moosaajiin sun yeroo hammaa akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaattis hojiirra oolchinee yeroo hammaa namni gabaasa harkaan hojjechuu otoo hin ta'in sana keessaa piriinti godhatee akka inni hojiirra oolchu gochuu danda'ameera. Gabaasa ol konsarniin keenya kenna tajaajilaa keenya bu'uura istaandardii sanaan saffinni isaa eegameera moo hin eegamne qulqullinni isaa eegameera kan eegamne kan jedhu haala safaramuu danda'u. Hojiitti kenname immoo abbaan alangaa tokko bu'uuratti kennameen saffinni isaa qulqullinni isaa maal fakkaata kan jedhu kan qabuu danda'u moosaajii qabuu danda'u. Moosaajiin kun fakkeenyaaf galmee qorachuun tokko akkaataa galmee voolumii galmee sanaatiin gargar ta'uu danda'a. Akkaataa istaandardiin qoratameen galmeen tokko guyyaa har'aatti kenname istaandardii ofirkaa baasuudhaaf yeroo ofirkaa baasuudhaaf qabu qaba. Jalqaba yeroo ga'uunsaa ga'u halluu keellootti argisiisaan. Keellootti argisiisee yoon yeroo isaarra darbe diimaatti argisiisaan. Kana hooggansis as taa'ee galmee sana kennuu qofatu hin ta'in galmeen sun galmeewwan akka waliigalaatti yeroon isaa itti darbaa jiru kan keelloon itti dhufe meeqa akka ta'e eenyuun harka jiru eekka harka jiru kan diimaa keessa gale maal akka ta'e adda baasee beekuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala sanaan galmee haala sanaan hooggansis qorataa jira. Kan nu rakkisaa ture tokko gabaasa sobaati. Gabaasa sobaa maanuwaalii namni hin hojjetu. Jalqabatti galaa achuma keessaa baafata jaallatu jibbus gadi buusus ol kaasus achuma keessaa wanta jiru baafata jechuudha waan qabatamaan hojjetame. Kanaaf akka durii gabaasa tokko bareeffachuu jedhanii itti dabaluun sana keessaayis biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa bahaa jira wanta jedhu qabna. Kenna tajaajilaa keessan akkaataadhuma istaandardii amma isin jettan kanaan gama hojjechuutiin wanta hojjetan kana immoo teekinooloojiidhaan gama deeggaruutiin godinoonni tarii akka fakkeenyaatti ka'uu danda'an jiru. Godinaaleen baay'ee fakkii ta'anu jiru. Keessattiyyuu lakkoofsa tokkoffaa irratti kan kaa'amuu danda'amu haala guutuu ta'een jalqaba eegaluudhaan godinni Jimmaa tokkoffaadha. Ittiin aansee haala istaandardii kanaan haala guutuu ta'een hojiirra oolchu jechuudhaan haala model ta'een haala amma godinoonni hundumtuu sanarraa fudhamee iskeelaappii godhaa jiranuun kan hojiirra oolche nambar 1 kan kaafamuu danda'u magaalaa Adaamaati. Waajjira abbaa alangaa magaalaa Adaamaati. Namoonni kunis kaka'umsa mataa isaaniitiin kenni tajaajilaa kun fooyya'uu akka qabu teknooloojiin deeggaramuu akka qabu ofii isaaniiti kaka'umsaan ka'anii hojiirra oolchuudhaan godinaalee kaaniif illee fakkii ta'anii yeroo hammaa muuxannoo gaarii ta'e godinaaleen baay'een amma kallattiin keenya jira bara 2016tti maal tokko hojjetamu boodaan ibsuu hin danda'a. Godinaaleen lamman kun keessattiyyuu godinni Adaamaa, Jimma, amma ittiin aansee Shaggar godinaalee kaanii haala fakkii ta'anuun kenna tajaajilaa teknooloojiin deeggaranii tajaajilli keenya haala istaandardii sanaan saffinaaf qulqullina akka qabu godhachuu keessatti iddoo olaanaa kan qabanuu fi kamii ol immoo godinaaleen eddee biraa kan irraa barachuu danda'an inni jalqabaa kaka'umsa isaaniiti. Kutannoo hooggansummaa isaaniiti. Kanaafi
otuu hanqina baajataan kaasin haala naannoo isaanii xiinxalanii haala naannoo isaaniitti wanta jirutti fayyadamanii baajata biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa qarshii 5 otuun kenniniif godinaalee hojiirra oolchanidha godinaaleen kun. Kanaaf godinaaleen biraa maal irraa barata? Kutannoo irraa barata, kaka'umsa irraa barata, haala naannoo isaanii illee hubatanii haala salphaa ta'een uummatas ta'e qaama jiru mobilaayiz godhanii kenni tajaajilaa kun uummataaf akka saffina qabaatu, qulqullina qabaatu kenni tajaajilaa keenya ammayyaa gochuu keessatti godinaalee biraatiif dhugaa fakkii kan ta'anudha jedheetanii kaasuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Obbo Sisaay asumarratti jechuudha. Godinni Jimmaa waajjirri abbaa alangaa magaalaa Adaamaa jechuudha. Itti aansee kan magaalaa Shaggarii kana akka fakkeenyatti kan kaasan obbo Biyyaane. Tarii godinaaleen biraas jechuudha. Fakkeenya kana fudhatanii kenni tajaajila isaanii akkuma dura kaasaa ture dhaqqabamaa saffisaa fi qulqullina akka qabaatu teekinooloojiin gama deeggaruutiin tarii sirni ittiin keettan jira laata akka isaanillee siistama yookaan sirna kanatti galanii hojii isaanii akka saffisiisan. Akkuma isaan kaasanii jalqaba dhimma hojimaata ammayyeessuu keessumaa kan jalqabe godina Jimmaati. Godina Jimmaarraa ka'ee gara magaalaa Adaamaatti itti fufee jechaadha. Warreen kana xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan hojimaata isaanii ammayyeessuu irratti kan xiyyeeffatanii hojjetaa jiran jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan muuxannoo godinaaleen lamaan kanarratti uumame irraa ka'uudhaan dhimmi hojimaata ammayyeessuu dhimma xiyyeeffannoo biirichaa ta'eeti kan inni fudhatame jechaadha. Isa kanaanis irratti karoorri ni qophaa'e jechaadha. Yoo xiqqaate bara kana sadarkaa godinaatti parsantaa 100 hojimaanni ammayyaa'uu qaba jenneeti kan nuti qabannee jirru jechaadha. Sadarkaa godinaatti. Sadarkaa aanaaleetti immoo parsantaa 50 gahuu qabna. Hojimaata keenya ammayyeessuudhaan wal qabatee jechaadha. Tajaajila kenninu ammayyeessuudhaan wal qabatee jechaadha. Maaliif akkuma dura kaasee tajaajilli nuti kenninu tajaajilli biiroo abbaa alangaa kennu tajaajila haqaati. Tajaajilli haqaa immoo maanuwaaliidhaan qofa haqa jedhamuu hin danda'u jechaadha. Iftoomina qabaachuutu sarara jiraata waan ta'eef uummanni haala salphaa ta'een tajaajila kana argachuutu sarara jiraata waan ta'eef jechaadha. Sadarkaa dhimmi isaarra jiru iftoominaan beekuu danda'uutu sarara jiraata waan ta'eef kanaaf almost godinaalee hunda waliin hin geenya sadarkaa biirootti guutummaatti hojiitti galameera jechuun danda'ama jechaadha. Muuxannoodhuma godinaalee kanarraa ka'ameeti wanti kun kan itti deemame waan ta'eef wanti bara 2015 jalqabame kun hojiin hojimaata ammayyeessuu jechaadha. Bara 2016tti sadarkaa olaanaatti ni guddata jenneeti kan nuti karoorfanne. Isa kanaafis almost godinaaleen hundi jechuun danda'ama sochii eegalanii kan jiran ta'uudha jechaadha. Kun immoo gaheen inni dhaqqabummaa tajaajilaa mirkaneessuu keessatti qabullee baay'ee olaanaadha. Ragaa sobaa chaalenjii guddaa ta'aa jiru uummata keessatti isa kana hambisuudhaaf illee gahee guddaadha kan inni qabu. Fakkeenyaaf dhimmoota ammayyaa'uu qaba jennee nuti xiyyeeffannee irratti hojjetaa jirru keessaa tokko dhimma galmeessa yookiin tajaajila galmeessa ragaalee fi kenna heeyyamaatiin wal qabatanidha. Bakka bu'iinsi gaheen inni diinagdee guddisuu keessatti qabu bakka bu'iinsi yookiin immoo waliigalteen bakka bu'iinsaa galmaa'u jechaadha. Baay'ee olaanaadha. Dhimmichi bakka bu'iinsi kenname tokko karaa ammayyaa'aa ta'een iftoomina qabuun dhugummaan isaa kan hin beekamne yoo ta'e ragaan sobaa atiif saaxilamaadha jechaadha. Kanaaf namni amanee nama biraa bakka buusee dhimma isaa akka raawwatu gochuudhaa fi bakka bu'iinsi kenname sun dhugummaan isaa beekamuutu sarara jiraata. Qaamni biraa forjidii alatti kan hojjetu yoo ta'e amanamummaan gadi bu'aadha kan inni deemu jechaadha. Isa kana hambisuudhaa fi namni bakka bu'e tokko yookiin bakka bu'iinsaan hojiin diinagdee ta'uu danda'a dhimmi kamiyyuu raawwatamu tokko dhugummaa isaa karaa teekinooloojiitiin mirkaneeffachuu haala danda'uun hojjetamaa kan jiru ta'uudha jechaadha. Dhimmi olaantummaa seeraa kabachiisuus bifuma wal fakkaatuun eeruunsaa maalirraa akka jiru namni tokko eeruu dhiyeeffateera ta'uu danda'a, eeruun dhiyaatu eeruu malaammaltummaa ta'uu danda'a, eeruu yakka biraa ta'uu danda'a yookiin immoo dhimma hariiroo hawaasaa dantaa uummataa kabachiisuu ta'uu danda'a. Dhimmi isaa maalirra jira? Beellama meeqaan raawwatamaa jira? Istaandardiidhaan raawwatamaa jira moo istaandardiidhaan ala deemaa jira? Jedhamee haala iftoomina qabuun beekamuu akka danda'uuf hojiin teekinooloojiidhaan deeggaruu fi hojiin hojimaata ammayyeessuu bara kana caalmaatti dhimma xiyyeeffannoo keenyaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Biyyaa isinitti deebi'a. Bara 2016tti jechuudha kenna tajaajila haqaa akkuma dura kaasaa turre saffisa akka qabaatu qulqullina akka qabaatu dhaqqabamaa akka ta'u maal karoorfattanii dhimmoota akkamii irratti xiyyeeffata irra caalaa wanta jedhame. 2016 kanatti kenna tajaajilaa keenya
kenna tajaajilaa saffina qabu qulqullina qabu dhaqqabamaa ta'e kennuudhaafi inni guddaan tokko inni lakkoofsa tokkoffaa biiroon abbaa alangaa qabatee jiru akkuma sila isinii kaasuu yaale kenna tajaajilaa keenya teknooloojiidhaan deeggaruudha. Kenna tajaajilaa keenya teknooloojiin deeggaruudhaan wal qabatee kallattiin keenya jira. Kallattiin keenya tokko godinaaleen amma sila kaafne akka fakkeenyaatti kaafne godinaalee jiran keessaa Adaamaan istaandardii keessatti istaandardii bara kana baafneen booda kenna tajaajilaa yookaan teknooloojii jarrii yookaan moosaajii jarrii misoomsanii sanarratti hundaa'ee waan ta'eef akka modelaatti fudhatamee iskeelaap akka godhamuudha kan kallattiin kaa'ame. Iskeelaap gochuu qabdanii qofatu hin ta'in taayimiti liimiti haala taayim liimitir ta'een kan keenyeen. Fakkeenyaaf akkuma silas isaa kaase godinaaleen hundumtuu hanga kurmaana tokkoffaa bara 2016tti godinni hundumtuu kenna tajaajilaa teknooloojiidhaan deeggarame kennuu akka qabu kallattii keenyeef kan socho'aa jiran. Bu'uura kanaanis godinaaleen parsantii 50 ol almost haala kanaan hojii keessa galanii jiru godinaalee qabnu keessaa jechuudha. Kanaaf bara kanatti qofatu hin ta'in godinaaleen hundumtuu hamma kurmaana tokkoffaa fulbaana 30tti already intiniin sun waan misoomee jiruuf moosaajiin misoome hojimaannis tokko waan ta'eef haala sanaan akka hojiirra oolchanuudha kallattiin kaa'amee kan deemaa jiranu. Aanaalee qabu keessaa amma godinaaleen hundumtuu aanaalee qabu keessaa yoo xiqqaate parsantiin 50 moosaajiidhaan yookaan immoo teknooloojiin deeggaramee kenna tajaajilaa akka kennuu qabu bara kana keessatti kallattii keenyeeti. Isaanis bu'uura kallattii kaa'ame kanaan aanaalee mari'achiisanii aanaaleen illee godinaalee wajjin waliin ta'ee kana qabachiisuu qofatu hin ta'in sadarkaa aanaatti caffee qaba waan ta'eef aanaan baajannii aanaaleedhaan ramadamu caffee aanaatiin ramadama waan ta'eef bulchaan godinootaa baajata waan kanaa ta'ullee haala gahaa ta'e akka qabuuf itti gaafatamni godina abbaa alangaa keenya bulchaa godinaatiin walii ta'anii haala sanaan haala mijeessaa jiru waan ta'eef kallattii kaa'ameen parsantii 50 aanaalee qaban keessaa tokko ol butanii karoorfatanii parsantii 50 achiif gochuudhaaf guutuu hojjechuu qabna jedhaniis ejjennoo sanaan kan deemaa jiru waan ta'eef bara kanatti yoo xiqqaate aanaalee qabnu keessaa parsantii 50 kenna tajaajilaa keenya pepperlas goonee teknooloojiin deeggaruu qabna wanta jedhudha kallattii keenya kan deemaa jiru waan ta'eef kenna tajaajilaa keenya dhaqqabamaa gochuudhaaf akka lakkoofsa tokkoffaatti kanaadha kan kallattii keenya ittiin deemaa jirru. Yoo kanaatti aansee sirna hordoffiif deeggarsaa barbaachisaa ta'e yeroo yeroodhaan kan jalqabame ittiin fufsiisuudhaan inni guddaan akka kallattiitti qabannee jiru. Baay'ee gaariidhamee obbo Sisaay karoora akka biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatti 2016 qabattan kana milkeessuudhaaf jechuudha qaamolee haqaa wajjin hojjetan qabdu isaan kanneen irraa maaltu eegama milkaa'ina karoorichaatiif? Dhimmi keessuma qindoominni qaamolee haqaa milkaa'ina sirna haqaatiif dhimma ijoodha jennee kaasuu dandeenya jechaadha. Kanaaf karoora keenya keessatti illee qaamoleen nuti waliin qindoomnee hojjechuu qabnu kam akka ta'an adda baafanneeti kan nuti karoorfannee jechaadha. Akka waliigalaatti abbaan alangaa abukaatoo uummataati waan ta'eef qaama mootummaa hunda wajjin qindoomee hojjechuun dirqama. Garuu immoo achi keessaa warreen ijoo ta'an qaamolee haqaa ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf poolisii wajjin qindoomee hojjechuun dirqama ta'a jechaadha. Maaliif hojiin haqaa hojjetamu hojii wal harkaa fuudhinsaati waan ta'eef poolisii wajjin qindoominaan hojjechuu akka qabuu fi keessuma hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti dhimmi qindoominaa dhimma xiyyeeffannoodha jechaadha. Gama biraatiin mana murtii wajjinis bifuma wal fakkaatuun fi qaamolee ergama keenyaaf galtee ta'an hunda waliin qindoomnee hojjechuu akka qabnu hojii dantaa uummataa kabachiisuu keessatti
mootummaa isaan dura kaasanii gama tokkoon qabeenyi mootummaa qisaasee yeroo ta'e abbaan alangaa deebisiisuudhaaf dirqama qaba. Gama biraatiin immoo mootummaan qaamni mootummaa kamuu haqa malee himatameera yoo ta'e abbaan alangaa falmee mootummaa irraa ittisuuf dirqama qaba jechaadha. Mootummaan hin himatamu jechuu osoo hin taane haqa malee mootummaan himatameera taanaan mootummaa bakka bu'ee qabeenyi mootummaa yookiin qabeenyi uummataa kaazinaa mootummaa keessaa bahee akka hin kaffalamne ittisuun dirqama abbaa alangaati jechaadha. Inni kun immoo sektara hunda waliin keessumaa sektaroota qabeenyaa gurguddaa bulchan, sektaroota pirojektiiwwan gurguddaa bulchanii fi sektaroota pirojektiiwwan gurguddaa raawwachuu danda'an wajjin qindoominaan hojjechuun dirqama jechaadha. Achi keessatti waliigalteewwan garaagaraa taasifamantu jiru akkuma isaan kaasanii. Waliigalteewwan qaama garaagaraa wajjin taasifamu kana keessatti dantaan uummataa fi mootummaa akka hin miidhamne ittisuun dirqama waan ta'eef jechaadha. Kanaaf qaamota kana wajjin hunda wajjin qindoomee hojjechuu qaba. Gama biraatiin uummata illee hirmaachisuutu sarara jiraata jechaadha. Gaheen uummataa akkuma qaamoleen biraa gahee bal'aa qabanii uummanni illee fooyya'insa sirnaaqaatiif gaheen inni qabu baay'ee bal'aadha jennee kaasuu dandeenya jechaadha. Maaliif ragaa sobaa hambisuu keessatti gaheen uummataa gahee leencaati jechuu hin dandeenya jechaadha. Naamusa ogeessonni keenya qaban to'achuu keessatti illee fi kanneen naamusa hin qabne saaxiluu keessatti illee gaheen uummanni qabu bal'aadha waan ta'eef uummata wajjin illee qindoominaan hojjechuun hojii hojjennu keessatti uummata hirmaachisuu fi qaamolee mootummaa hunda waliin dhaabbilee uummataa waliin illee qindoomnee hojjechuun dirqama ta'a jechaadha milkaa'ina ergama keenyaaf. Akka waliigalaatti qindoominni biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa poolisii wajjin qabaachuu qabu, mana murteetii wajjin qabaachuu qabu. Kun waan wal nama gaafachiisuu miti. Biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa akkam kaka'umsa qabaatu, akkam hojjetu, akkam teknooloojiidhaan deeggaramus galmee tokko qoratee kan inni himatee geessu biiroo mana murtiiti. Kanaaf innis ispiidiidhuma asii dhaqeen yoo istaandardii isaa eeggatee hin deemne somewhere justice staag godha yookaan dudduubbata jechuudha. Kanaaf qaamolee kanaa wajjin ta'anii poolisii wajjin qindoominni gaarii yoo hin jiraanne galmee qulqullinaan qorachuun dhibuu danda'a, harkifachuu danda'a. Kanaaf istaandardii qorannoo galmee qorannoo nu biratti baasuu qofatu hin ta'is ilaalchi kana achis jiraachuu qaba. Hojmaanni akkasiis achi jiraachuu qaba waan ta'eef keessatti iyyuu qindoominni immoo yoo jiraate kun dhufuu danda'a waan ta'eef kamii ol qindoominni poolisii wajjin bara kana qabnu waan gaarii ta'e garuu seeraan hidhamuu qabaadha kan keenya jirru. Hojmaataan hidhamuu qaba. Hojmaataan hidhamuu qaba jennee barana kan qabanne keessaa tokko qindoominni keenya maal ta'uu qaba? Akkam ta'uu qaba? Wanta jedhu eenyuun yoo dhufe yoo bu'uura kaa'ame sanaan akka hojjechuu danda'u haala sanatti gochuu qabna jedhameeti kan yaadamaa jiru waan ta'eef qindoominni qaamolee haqaa kun murteessaadha. Kana qofatu hin ta'in uummannis biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kana caasni keenya sadarkaadhaan jirus karoora isaa keessattis raawwii isaa keessattis hirmaachisuu danda'uu qaba. Uummataaf hojjetta waan itti hojjettuuf sana immoo uummanni beekees immoo gahee isarraa ga'u immoo hubatee si gargaaruu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf kenna tajaajilaa keenya istaandaardii itti baafneera jenna. Istaandaardii baasuu qofatu hin ta'in chaartarii lammiilee qopheessineera nuti. Chaartarii lammiilee kun maaliif barbaachise yoo jettan chaartarii lammiilee sana uummataaf adrees goona, dhaqqabamaa goona. Uummanni kenni tajaajilaa biiroo abbaa alangaatti kennamu maal akka ta'e tokko jalqaba isa hubachuu qaba. Kenni tajaajilaa kennamu sun hammam gaafata? Sa'aatii kam gaafata? Guyyaa meeqa? Jedhee beekuu danda'uu qaba. Nam tokko dhimma tokko biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa qabatee dhaquudhaaf tokko jalqaba ulaagaa maalii akka sarraa barbaachisu? Ulaagaa maalii sarraa barbaachisa? Wanta jedhu sirriitti beeka. Ulaagaa sana guuttatee ergii guuttateen booda kenni tajaajilaa sun saffina maaliitiin qulqullina maaliitiin akka ta'uu qabu uummanni akka beeku goonee jirra. Kana hubatee tokko mirga isaa gaafachuu danda'uu qabaan. Mirga isaa gaafachuu danda'uu qaba. Chaartarii lammiilee irratti gadi buufnee uummataaf akka adrees gochuun wanti barbaachiseef tokko kana. Tokko dhaqqabamaa kan goone istaandardii keenya biiroo keenya sadarkaan jiru yookaan waajjira keenya sadarkaan jiru keessa qofa miti kan hammatamee akka taa'u goone. Uummanni akka beekuudha akka goone. Uummanni akka beeku kan godhuun tokko mirga isaa haa gaafatudha. Chaaleenja godhuudha. Bakka rakkoo qabnutti nutti himuu danda'uu qabaadha. Kanaaf
caasni keenya gaaraa hamma godhaa jirus karoora isaa keessattis raawwii isaa keessattis qaama uummataa yookaan uummata bal'aas mari'achiisee haala sanaan wajjin deemuu danda'uu qaba wanta jedhu qabna. Kanaan ala nuti istaandardii qopheessuu qofatu hin ta'in maa inni rakkooleen kenna tajaajilaatiin walitti hidhatanii jiran maa inni wanta jedhu adda baasaa jirraan barreen gaddaas adda baafnee irratti hojjetaa turre waan ta'eef istaandardii qofatu hin ta'in kenna tajaajilaa keenya teknooloojiin deeggaruun isa guddaa haa ta'u malee rakkooleen kenna tajaajilaa keenya duubatti harkisuu danda'an bifa barbaadamuun saffina barbaadamuun qulqullina barbaadamuun akka hin kennamne gochuu danda'an maa inni wanta jedhu bara kanatti kan barreen gaddaa hojjenne keessaa maaltu irratti hin hojjetamin maaltu hafe maaliif hafe sababni isaa maa inni wanta jedhu wajjin haala addaatti kan ilaalaa jirrudha. Sadarkaa aanaatti maanni rakkoon kenna tajaajilaatiin wal qabatan rakkoo keessaa ta'uu danda'a rakkoo alaa ta'uu danda'a. Maa inni wanta jedhu adda baasaa jira. Sadarkaa godinaatti rakkoon kenna tajaajilaa keenya hir'isuu danda'an duubatti harkisuu danda'an ispiidiin barbaadamu sanaan akka hin deemne gochuu danda'an maa inni wanta jedhu kamii ol karoora idilee akka biirootti karoorfannu qofatu hin ta'in kamii ol kan irratti karoorfataa jirru rakkoon kenna tajaajilaa keenya maal inni jennee adda baafne maddi isaa maal inni jennee haala sanaan eessatti hiikamuu danda'a rakkoon sun eessatti hiikuu danda'a eenyu kan hiiku yoom hiikamuu danda'a wanta jedhus faana keenya akkaataa sanaan hordofuudhaaf karoora kenna tajaajilaa of danda'e qofaatti baafne haala sanaan hooggansii naannoo qabee hanga aanaatti jiru torbii dhufu keessatti aweernasii uumnee aweernasii wal fakkaatuun uumnee aweernasii uumame sanaan immoo yaadama yookaan immoo ilaalcha wal fakkaataa walitti siqe qabaatee hooggansi keenya gaaraa amma godhanaa jiru kenna tajaajila ammayyeessuu keessatti rakkoo wal qabatan kenna tajaajilaatiin wal qabatan maal akka ta'e hubatee hiikuu keessatti sana keessatti shoora taphachuu qabu akka taphachuu qabudha kan godhaa jirru. Kana malee rakkoo kenna tajaajilaa keessaa argine tokko inni guddaan tokko rakkoo naamusaati. Rakkoo naamusaa haa ta'u jedhee biiroo abbaa alangaa jiru keessaa parsantiin 95 ol jechuun danda'ama. Bifa seera jedhuun bifa seerri jedhuun bifa istaandardii jedhamuun hojjechuudhaaf carraaqqii guddaa kan godhudha. Darbee garuu rakkoo naamusaa kan qaban jiru. Bara kana abbaa alangaa 85 ol akkaataadhuma seera mana keenya jedhuun gumiitti dhiyaatee akka ni gaafatamu. Inni guddaan barsiisuudha. Sanarra darbeemuu nama rakkoo naamusaa kenna tajaajilaa keenya irratti rakkoo fidu itti gaafatamummaa mirkaneessuudha. Baay'ee gaariidha. Mee kenna tajaajila haqaa teekinooloojiidhaan deeggaruu irratti hanga ammatti mari'ataa kan turre akka waliigalatti jechuudha dhaamsa akkamii qabdu? Dhimmi abbaan alangaa hojjetu yookiin immoo biiroon abbaa alangaa hojjetu dhimma haqaati. Isa kanaafis mul'anni inni qabatee jiru amantaa uummataa horachuu kan jedhudha. Mul'anni biiroon abbaa alangaa qabatee jiru jechaadha. Mul'ata kana milkeessuudhaaf immoo hojimaan isaa yookiin immoo raawwiin inni qabu yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa deemutu irra jiraata jechaadha. Haala yeroo wajjinis kan deemu fedhii uummataa kan giddu galeessa godhate ta'utu isarra jiraata jechaadha. Isa kanaaf immoo gaheen uummataa fi gaheen qaamolee adda addaa qaamolee mootummaa dhimma xiyyeeffannoodha jechaadha. Gama biraatiin gaheen ogeessa biirichaas baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf immoo biirichi ogeessa yeroon barbaadu qabaachuutu isarra jiraata jechaadha. Kan yeroo wajjin deemuu danda'u qabaachuun dhimma ijoodha jechaadha. Kanaaf nan ammayyeessaa gaafa jedhu ogeessi inni qabaatu hooggansi inni qabaatu hammayyaa ta'utu isarra jiraata. Teekinooloojiitti kan amanu ta'utu isarra jiraata. Uummata gammachiisuu kan danda'uu fi uummataaf quuqama kan qabu ta'utu isarra jiraata jechaadha. Kun dhimma xiyyeeffannoo ta'utu isarra jiraata. Gama biraatiin naamusni inni qabullee maaliif komiin bal'aan amma jiru rakkoo naamusaati darbee jechaadha. Ogeessa hunda miti akkuma isaan kaasanii ogeessota maqaa biirichaa balleessuu danda'an kanneen saaxiluu keessatti gaheen uummanni qabullee baay'ee bal'aadha waan ta'eef hirmaannaa uummataa dhimmi jedhu kun haqa mirkaneessuu keessattis haa ta'u ogeessota hanqina akkasii uuman saaxiluu keessatti akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti
hirmaannaan uummataa gaheen uummataa bal'aadha waan ta'eef uummanni isa kana hubatee biricha wajjin qindoomee hojjechuutu isarra jiraataa yaada jedhamu. Hooggantoonni keenya sadarkaadhaan jiran kenna tajaajilaa ammayyeessuun bu'uura istaandardii kaa'ameen saffina akka qabaatu gochuun qulqullina isaa akka inni eeggatee hojjetamu gochuun hojii ijoo akka ta'e hojiirra oolchanu fi kana kan goonu immoo callisnee utuu hin ta'in uummanni wanti nuunaa barbaadu kan nu achi teenyeesifis waa biraa miti. Tajaajila uummataa kennuudha. Tajaajilli kennuun kun immoo tajaajila biiroon keenya biiroo haqaati. Tajaajilli nu kenninu haqa qabeessa kan jechuu dandeenyu yoo deddeebiifnee kennine illee haqa qabeessa jechuu fudhachuu irratti rakkata uummanni keenya. Haqa qabeessa kan jennu eessattuu haa kennamu tajaajilli kennamu qixa seerri jedhuun sa'aatii isaa eeggatee istaandardii isaa eeggatee saffina isaa eeggatee yoo kenname tajaajili sun tajaajila seera qabeessa yookaan immoo justice kan ta'edha jedhama fudhatama waan ta'eef akkuma biiroo keenyaa biiroo haqaa jedhamu kenni tajaajilaa keenyaa kennu kan kenninu bu'uura seerri jedhuun bu'uura istaandardii keenyaatiin kenninee biiroo kamii ol fakkii taanee argamuudhaaf socho'uu akka qabanuudha dhaamsee an barbaadu. Itti aansee akkuma sisaayee kaase uummanni keenyas yookaan tajaajilamaan biiroo abbaa alangaa irraa tajaajilamu biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa tajaajila maalii kenna? Istaandardiin isaa maal inni jedhee beekuu qaba. Tajaajila sana argachuudhaaf immoo ulaagaan isarraa eegamu maal akka ta'e beekee chaartarii keenya qofarratti barreessinee gadi buusuu qofatu hin ta'in chaartariin lammiilee yeroo ammaa haala adda addaatiin adrees godhameera, dhaqqabamaa akka godhameera, sadarkaa aanaatti gadi bu'ee sun qaamni uummataa bulchus sana dhaqqabamaa uummataa godhee uummanni sana irratti hundaa'e tokko waan isarraa eegamu akka guuttatu, lammaffaa tajaajila dhufee nu birraa argachuun baay'ee mirga bakka mirgi isaa vaayoleeti godhametti gaafachuu danda'uu qabaadha ergaan qabu tokko kana. Ergaa kan kun immoo maa inni waa lamaaf nu gargaara. Tokko seeraaf heera irratti hundoofnee uummata kana tajaajiluu qabna waan ta'eef. Tokko kana bakka dhaqee hanqina qabu irratti biiroo keenyas sirreessaa deema waan ta'eef kana uummanni gaafataa ta'uu danda'uu qabaadha. Gaafataa ta'uu danda'uu qaba. Bakka immoo tumsi uummataa yookaan tumsi tajaajilamaa gaafatus immoo innis tumsa nuu kennuu qaba jedhee yaala. Kabiraa biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa baay'ee labsiidhaaf aangoon kenname yookaan hojiin kenname baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Hojii baay'ees hojjetaa jira. Dhaamsa hin jedhu qaama tajaajila kennuuf qaama tajaajila fudhatu qofa hin ta'in qaamni sochii biiroo abbaa alangaa kana hubatee deeggaruu qabus deeggaruu qaba jedhee waan yaaduuf. Baay'ee biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa sila fakkeenyumaaf sii kaase malee otuu hojiiwwan inni hojjetu maal hojjete jedhee waa baay'ee tarreessuu ni danda'ama. Kanaaf wanti jechuu barbaadu maanni qaamni biiroo abbaa alangaa kana keessatti dhiyeessii wajjin wal qabatee xiqqoo biiroon kun rakkoo qaba waan ta'eef yaa kallattiidhuma kanaan yookaan caarraa kanaan qaamni kana dhaggeeffatus yookaan biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa wanta adda addaatiin deeggaruu qabu keessoo konkolaanni rakkoo hamaadha. Biiroon abbaa alangaa waliigala biiroon sadarkaa godinaa irratti baay'een jira waajjiran qaban garuu iddoo hojii haaromsuun yookaan fooyyessuun nurraa eegama. Kanaaf garuu kanaan wal qabatee rakkoon baay'ee waan jiraaf caarraanuma kanatti fayyadamee kenna tajaajilaa keenya irratti rakkoo uumuu danda'an jennee kan yaadnu keessaa wanta akkasii jiru waan ta'eef kana irrattis qaamni nu gargaaruu qabus nu gargaaruu qaba wanta jedhu yaada waan qabu.
Hoogganaa itti aanaa biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa obbo Biyyaa Raayyaa akkasumas daayireektara karooraa fi gabaasaa obbo Sisaa Iddeessaa as istuudiyoo keenyatti argamtanii kenna tajaajila haqaa biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiin kennamu irratti ibsa bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa. Hayyee daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanuma hanga ammaa ture mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.